Hi guys, kabajamtoonni maatii YouTube channel ELSAY hundumtuu an Boonaataa Miruun jedhama. YouTube channel Bilbillike jedhuudhaan dhufee YouTube channel koo jalattis content barsiisoof ajaa'ibsiisoo ta'anii yeroo waan gadhiisuu fi deemtanii subscribe gochuun akkana jajjabeessitanii akkasumas illee YouTube ELSAY kana subscribe akka gootan isin gaafachaa yeroo osoo hin gubiin gara viidiyoo keenya irratti taasisna. Gara viidiyootti yommuu seennusi wantan amma isinitti agarsiisuuf jedhu kana gochuu fi duraan dursaa seetingii bilbila keessanii keessa seentu jechuudha. Kunoo haala kanaan seetingii bilbila koo keessa seenirra jechuudha. Erga keessa seentaniis seetingii lock screen jedhuu fi check out gootu jechuudha. Kunoo lock screen kan jedhu argadeen jira jechuudha. Sana booddee isa kilikii gochuudhaan yommuu keessa seennu seetingii muraasa nuuf fida. Isa keessaa nuun kan nuyi barbaannu secure lock setting kan jedhu kanan xiyyaarra isiniif kaa'ee jiru kana isa tuquudhaan keessa seentu jechuudha. Erga isa keessa seentaniis ammas seetingii muraasatu jira. Isa keessaa kan nuyi barbaannu auto factory reset kan jedhudha. Kunis yommuu jalqabaa seetingii kana keessa seentanii tongiliin suni ofii ta'ee jira jechuudha. Isa enable gootu. Kunis faayidaan isaa hin ta'in malee yommuu tokko kaatanii yoo bilbila keessan isin jalaa bade yookiinis immoo hattuun isin jalaa hatte namni isin jalaa fuudhe suni password isaa irra deddeebi'ee yaaluu danda'e. Akkasumas illee password isaa remove irraa godhee keessa seenuu danda'a. Kun garuu namni bilbila keessan isin jalaa fuudhe kuni si'a 15 yoonni bilbila keessan pattern isaa yaalee yommuu sanatti hatattamaan bilbilli keenya faayila irra jiru emailistee aappiilee hundayyuu erase yookaan delete godha jechuudha. Kunis faayidaan isaa namni bilbila keenya haate suni privacy keenya keessa seenee akka inni password isaa irraa remove godhee keessa seenee privacy keenya ilaalee fi kan nu gargaaru jechuudha. Seetingii kana garuu namoonni bilbila keessan ijoolleetti kennitanii seetingii kana yeroo hunda osoo hin fayyadamtan ta'e ni gorfama. Gara lamaffaatti yommuu seennu immoo inni immoo gara aappiitti namootaaf dawwallu foonii kan jedhamu bilbila keenya irratti kan argamu nu geessa jechuudha. Sana booddee isa keessa erga seentaniis kontaaktii keessan keessa seentu jechuudha. Sana booddee tuqaa 3 bukkee iskiriinii kanaatti argamtu al tokko kilikii gootu. Sana booddee manage contacts kan jedhutu isiniif dhufa seetingii asii gadii keessaa. Isa keessa manage contactii erga filatanii booddee sync contacts kan jedhu kan xumura irratti argamu isa al tokko kilikii gochuudhaan keessa seentu jechuudha. Sana booddee bilbilli keessan analyze godhee emailii bilbila keessan irra jiru isiniif fida jechuudha. Sana booddees sync kan jettu kan gara gajjalaatti argamtu sana al tokko tuqxu jechuudha. Kunis faayidaan isaa akka amma isiniin jechaa ture bilbilli keessan kun osoo hin badin dura yoo isin sync gootanii kana seetingii kana enable gootanii sync gootanii kontaaktiin bilbila keessan irra jiran hundi isaaniiyyuu gara emailii keessaniitti save isiniif ta'u jechuudha. Yoo bilbila kana isa kana gataniyyuu emailii keessan fayyadamuudhaan kontaaktii keessan deebistanii argachuu hin dandeessu jechuudha. Tiipsiin keenya lammataa kana fakkaata. Gara xumuraatti immoo dabarru. Gara xumuraatti yommuu dabarrus aappii nu barbaachisa jechuudha. Aappiin kunis Play Store irratti argama. Play Store keessan seenuun lock screen protector kanan bukkee kanatti maqaa isaa isiniif barreesse search gochuudhaan download godhattu an download godheen jira. Aappii kana keessa seennee faayidaa isaa ilaallu. Erga aappii kana seentaniis permission isin gaafatu qaba. Sana allow jechuudhaan permission kennituuf jechuudha. Erga keessa seentaniis seetingiiwwan garaagaraa asii gannuuf tarreessa jechuudha. Jalqaba irratti enable lock screen protector kan jedhu tongilii ofii ta'ee jiru sana onii goona jechuudha. Erga isa onii goone booddees gara gajjalaattis auto start kan jedhu seetingiin tokko jira jechuudha. Isas tongilii sana enable goona jechuudha. Amma kaasee aappiin kun bilbila keenya irratti hojii isaa eegaleera. Faayidaan aappii kanaas akkuma silaa isinitti himaa ture bilbilli keessan yoo namni tokko isin jalaa hate namni sun bilbila kana fayyadamuu fi dirqama bilbila kana power off godhee restore gochuu qaba. Garuu immoo bilbila keessan irratti dursitanii aappii kana download gootaniitu taanaan permission isaa eeyyamtanii fi download gootaniitu taanaan namni sun bilbila keessan matuma power off gochuu danda'u jechuudha. Kunis yommuu inni bilbila keessan power off gochuuf yaalu
paaswordii yookaan paatarnii isin irra kaa'attanii jirtan gaafata. Namni sun immoo paatarnii keessan hin beeku waan ta'eef wanta kana paawar ofii gochuu hin danda'u jechuudha. Kunis carraa bilbila keessan deebi'ee argamu persentii muraasa illee haa ta'u malee carraa deebitanii bilbila keessan illee argachuu qabdu jechuudha. Aappiin kun kanaaf nu gargaara jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii amma yommuu paawar ofii gochuuf yaalu ishedhee paawar ofii naan ta'u jechuudha. Haala kanaan bilbila keessan illee eeggachuu hin dandeessu jechuudha. Viidiyoon irraa kana fakkaatu ture. Akkuma jalqaba irratti isinitti hime immoo YouTube chaanaalii Booniteek jedhu liinkii isaa description irra jira, deemtanii subscribe gochuun na jajjabeessa. Akkasumas illee YouTube chaanaalii ELSAY subscribe gochuun dagatina. Akkasumas illee ELSAY carraa kana YouTube chaanaalii kee irratti waan nuuf kenniteef galatoomi jecha viidiyoon irraa kana fakkaatu ture. Viidiyoo ajaa'iba biroon haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.